Abbichi mana nyaataa kiilooleeti. Eshi. Birriin nyaatamee biizinasii jedhanii nama harkaa fuudhanii birriin nyaatamee birrii doolaara 111 doolaara. Yeah? Gara miliyoona birrii Itoophiyaa gara miliyoona 18,000ti. Eshi. Birriin kun hundi hin deebine waggaa 2 keessa jirra osoo gaafannu. Riisiitii qabna. Seeraan qabnee jirra. Garuu birriin kun haga ammaa nu deebi'uu hin dandeenye. Akkas. Abbo kun namichi kennaa miti kan nyaatame kana himte sani. Kan nyaatamellee kenna kanaan dura sitti mee tureeyyuu. Amma yaadadha. Sila hoteeluma ijoollee wal geeffattu ka koofiyaa dhedheeraa godhatan tokko moo? Yaa hoteeluma jennee nama hoteeluma jennee. Asli namni nyaatame nama jajjaba nama guddaa gooda himna na himtee turte. Anu mbega anu yum bega mucaa jechuudha riyyama kenna. Yaa anas harka kiyyammana nyaataa san fidee nama kanaa Oromoo wal baradhu jedheeni anas harka kiyyammana nyaataa san fidee wal barsiisee okay Oromoodha jedhee walitti dhiyaasanii birrii hagana ga'u kana jidduutti nyaatamee aniyyuu qaanfataa ture waggaa meeqa guutuu. Guys, jechuudha wanta. Na akkasii namni ka warri nyaatee warra Oromooma gara Wallaggaa san na fakkaatanii. Karraa nyaatame ijoollee mateen ijoollee baaleeti. Kan namaaf hin teenye jedha Oromoon jedhan duratti jechuudha. Ammas inuma jedhan isaan jechuudha jechanisne. Sababni isaa maalinni waan jedheef qaba jechuudha namni kuni. Amma fuuti isaa naftu waan ta'eef dhalan argatu jalan teessu isheen deddeemmii barte waan taateef hin dhaltus hin teessus jechuudha. Inna garuu bara kana keessa gaafan ilaalee jedhu bakka warri oggaa meeqa jechuudha. Oggaa meeqa waa meeqa irra rafatee dhofkatee ela odoo hin mul'atin meetta oduma wanni takka hin mul'atin oggaa meeqa lala mangistii of fakkeessanii waa meeqan osoo tan caranii waa meeqan osoo anumatu jira ana malee namni hin jiru ana malee osoo jedhanu arrammo kuno argadhu hojii kee jedhee raawwatee jechuudha. Bara kana keessa waan qabee raawwatee maal godhaa warra dafqa namaa qabee jiru warra mana namaa diigaa jiru. Ulatee kono yeeda warra mana namaa diigaa jiru. Betelee jechuudha. Betelee warra dafqa namaa gaarii miti namaaf jechuudha. Dafqanii dafqa ofii xab godhanii fidu waan ta'eef namni kamiyyuu jechuudha hojjetu malee maallaqan argatu. Dafqu malee maallaqni dhuftu. Maallaqni sun lafaa kaatee namaaf dhuftu jechuudha. Egaan akkuma argitanitti samuuna kana kunoo akkasittiin walii gad wal uffatee jiranii Dr. Biiftuu jedhanii har'ammoo gadaa roostiraastii moo roostiraas maal jettan inaanta irra deebi'ame yaa rabbi warra kiiloree maal jedhan isil yaa rabbi gooftaa kiyya nabaat ani kanan jedhu warra akkana xiqqoo akkana kaffi ol jechuu barbaadan kun lakka maallaquma namaatiin kaffi jettuu ibannaa taachuu min onaachu no qoy attaasibu minde ina saabdanii jedhe mere qoy dafqi namaa maal isinii godha dafqumti namaa kun jechuudha dafqanii daadha isaanii xapp godhanii dhiiga isaanii dhangalaasanii kadisaa fidan suni maal isinii godha yoo liqeeffattan liqaa sana sa'aatii isaatti kabajanii itti fayyadamta waan ta'eef yeroo itti keessan sana erga itti fayyadamtanii yeroodhaan booda yoo deebistaniifu namni gaafa waan amaaf godhu jechuudha lafaa ka'ee miti. Guddina kee barbaadee ta'uu danda'a. Tarii immoo boru namni kun harka na qabaa laata. Har'aan harkaan qaba. Boru harkaa dhabuu hin danda'a. Gaafa nani harkaa dhabe sana tarii har'a namni kun yoo fayyadame yoo itti jiraate yoo har'a waan kana kennee fi raawwatee inni fayyadamee guddatee iddoo guddaa argate gaafan ani tarii akka waaqaf lafaa hin beekane namni waan ta'u tarii gaafa nani waa rakkadhee rakkoo sana keessaa na baasaa hidhee raawwatee si gargaaruu danda'a gaafa harkaa qabuti jechuudha. Tarii immoo jaalala kee qabaatee raawwatee akka ati guddattu barbaadee waan sana sii kennuu danda'a yeroodhaan booda akka deebistuuf jechuudha. So kana hunduma keessattuu maallaqa gara doolaara 100,000 moo maal jette jechuudha. Doolaara jechuun ko naante
በዚህ ሰዓት እኮ ዶላሩን ትተካ ዲበተ ኮሚቴ የቹዳ ዶላር ተከ ጆብሪ መጋት ጅጅረምቲ ብር ኢትዮጵያ ትንቤቱ ሚቲ እንቤቱ ሚቲ እና ደግሞ ገነመ ዳጌቲን ቱሬ ጀቹዳ ሃዳመና ሃቲመና ጉርብቻ ሰከን ኪሎሬሳ ናዩ ዱበታቲ ቱርቴ ዋይ እንትና ጁዳ በቃ ያን የሆነም ነማ አረብሱ ጌታን ቪዲዮ ነምነ ነማ አረብሱ የሆነ አርጌ ታዬ ነጌፈዱ ጀቹዳ ኦጉመ ሰነኖ ብረውል ደበርሰ ሰበብኒ ሳማን አረበ ዋንቴፍ ዋናን ራ ደጌፈድ ዋናን ራ በረዱ ይንቀቡ ዋንቴፍ ጀቹዳ ሶ ሰበበ ከነተይፉ ታዬ ነጌፈዱ ጀቹዳ ሰበብኒ ሳ ነጌኘ ጀልቀበሳ ማለከተኤ አከሱማ ማልረተከሳ ወሎላን ይሬ ነጌኘ ጀቹዳ እናሺኒ intala ishee kana arrabsaatii turte dhagaatiin ture jechuudha kiilolee immoo maal jedhaniin isheen mucattii sana እና dhagayeetiniin ogwasaan ofirra ol dabarse jechuudha dhaggeeffanne taa'ee sababa maaliitiif akka ishiin ishee arrabsaatii jirtu maal akka jirtu hin dhaggeeffanne arrauma ta'uu isaa arginaanaan ofirra dabarse jechuudha tiktokii irratti argee so namni waa malee maqaa namaan dhawu amma samoona kana argitaniitu doktor biiftumoo maal kan jedhanii suni jolleerraa maallaqa guurtee jedhamee gaafa itti lolamaatii ture kaadaa turte jechuudha garuu dhumarra geesse amma maal jette hin yamante kan nama afurii jettee amante jechuudha akka viidiyoodhaan dhaggeeffatanitti an viidiyoo citaa isaan argannaa isaan liivii jiran isin argu niitoorkiin koo badaan liivii tiiktokiin aseessisu waan ta'eef hin argu jechuudha erga viidiyoo waraabanii isaan irra darbanidha kananan ergu malee liivii irratti naasaan odeessanii naasaan iddoo tokkotti ta'anii haasaanii liivii isaanii argu akkasuma immoo yeroo illee hin qabu tuma viidiyoo intiniin kan kooyyuu naa hojjete niitoorkiin kan koo yeroo hin qabu samuuna kana baay'uma tokkoon biizii ta'aa jira dhugaa dubbachuudha fi isinii himeen ture kaayee wantoota tokko sisirreessaara waan ta'eef sababa kana ta'eef gara ollaanii irratti badaa argamaa jiru jechuudha garuu ammoo manirra galee too laalu sanatti viidiyoo ciccitaa jitanan argaa akka isheen kana dura kaadaa turtedha jechuudha so maallaqni namaaf hin godhu ijoo keessattuu biyya ormaa keessa ta'anii biyya ormaa keessatti wal harkaa saamuun baay'ee ulfaata maaliif jireenyi biyya ormaa sun maal akka taate hin beektu waan ta'eef jechuudha osoo jireenyicha sana beektanuu akkamittiin obboleessa keessan irraa nyaattu akkamittiin obboleettii keessan irraa nyaattu so sammuu akkamii baatanii namni akka deemu ana nagarrama dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kanaaf iyyuu barri kun immoo iyyuu barma nama qulqulleessuudhaaf ka'e natti fakkaata gaafan ilaalu isuma dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'een argaa jira waa baay'een dhaga'aa jira kanaaf iyyuu lakki of eeggannoo godhadhaa maallaqa namaa hin nyaatinaa dafqa namaa hin nyaatinaa waan namni sinirraa qabu liqeeffattanii soo taate namni liqeeffata rakkina hin qabu dhabdees liqeeffachuu dandeessaa osuma qabduus immoo iyyuu wanna tokko bal'istee hojjechuudhaaf jettee raawwattee itti liqeeffachuu dandeessaa waa baay'eetu jira jechuudha soo sababa kana ta'eefu wal kaaduun sun bichaanaaf maaliif wal kaannaa maaliif wal salphisnaa maaliif wal xiqqeessinaa kanaaf iyyuu waan akkasii kana odoo dhaabanii gaariidha ani isiniin jedha obboleessa keenya isa maallaqni irraa nyaatamedhu waggaa 2 deema itteetti gaa akkuma dhaggeeffattanitti haati mana Hamzaayi na kanaaf iyyuu rabbi dafqa isaaf haa barbaadu jarri isaan kunis immoo iyyuu lola osoo hin taane እኔ ለሰው ሰጣለሁ እንጂ ከሰው ጋር ተቀብዬ አላቅምና ሸንጀቱ ዳጋቲን እንቱሬ ጋ ማሊፊን አረባ ጋፈሽን እንትን ይጀቱን ሹል ጀዴ ጀላባ ይመሌ አኒ ነመራ ፉደዴን ቤኩ ነማፊን ከነ መሌ ነመን ገርጋራ መሌ ነምን ነገርጋራ ይምቤኩ እና ሸንጀቱ ናገ ጋሼሱን ይጀቹዳ ኪሎሌሮ ማላ ሸንጀለሱን ይጀቹዳ መቅምቲ ወንትቻቱ ነማፊን ገሎ ከሚ መቅአፍሞ አፋንም ኦሮሞቲ እናንተ ገሩ አፋን ኦሮሞቲ ምቲ አንመቶ ኦሮሞ ይለክሴ አማራ ተይሞከ እና ከሰንዝን እንጀራ ዱጋውን ኩኒ ባዩ መተኮ ጋፊነት ተኤ ተናን ኤራውዴሱዳ ዱፌ የቹዳ ሶ ለኪ ወሊሚዲና ከሰቱ ወር ቢዮርማ ከሰ ጅርታ ወሊፍያዳ ዱጋ ያ ወር ቢያ ከሰ ጅሩ ነመኛቹ ቀበጀቹ ሶን ታኔ ረኪናች ከሰ ጅሩ ሰናው ኢምቤክቱ አንቴ ወር ቢያ ከሰ ጅሩ ዋን ኢምቤክኔፊ nama nyaachuu danda'a so isaanitti sofin kenninaadha dafqa keessan illee warri dafqa harkaa qabdan dafqa namarraa qabdan dafqa keessan dabarsitanii kana booda namatti kennina akkasuma immoo waliin miidhina dhugaa waliin miidhina lakki